de of jala baafne sirerra baafne sirerra nu kapticha ya ilmaan Oromoo jallatamaan qabsaayaan abbaan qabsoo Oromoo Jawaar Mohaammed abbaa akka kana jiru yeroo tokko kaatanii akka naasibatti akka kabajaan isin gaafatu ulfaataa galatoomaa yaa jiraattonni magaalaa kana ulfaadhaa galatoomaa galma kana akkana guutanii Jawaar Mohaammed bareechisuu bakka kanatti waan argataniif ammallee galatoomaa. Jawaar is here. Yaa sabaa, yaa Oromoo, goota keessan, ilma keessan, Jawaar Mohaammed, ilma keessan Jawaar Mohaammed simadhaa. Yaa Oromoo, Jawaar Mohaammed isin jidduu bahe. Jawaar Mohaammed bakka kana gaafa dhaabbatu isin hunda yaadata. Ililcha haawwatiin, ililcha galatoomaa ulfaadhaa. Yoo tokko taanee dhaabbanne diina keenya ofirraa dhooguu dandeenya. Yoo faffacaalee garuu diinni keenya bakka adda addaatti nu qoodee addaan nu babaasa. Addan ba'an Oromoon tokko mirga keenyaaf ni falmanna. Saba keenya yeroo kamiyyuu ni ijaarra. Ilmaan Oromoo bara dheeraaf gabrummaa keessa turanii jiran. Gabrummaan nurratti muramuu qaba. Gabrummaa ilmaan keenya dhaalchifu. Akka jeneraal Waaqoo guutuu jedhan gabrummaa nutti dabarsanii jiru. Nuti gabrummaa garuu ilmaan keenyatti dabarsinu. Dinna jechuu danda'uu qabna. Dinna ilmaan Oromoo addan baanu gabrummaa ilmaan keenya dhaalchifu. Oromoo takkaa waggaa jaha keessatti Oromoo takkaa akkana tokkummaa isaatiin waliin qabamee argin beeku. Ilmaan Oromoo akka facaanee turre, akka adda baanee turre ni yaadattan. Nu ilmaan Oromooti. Yes, nu ilmaan Mancaati. Yes, nu ilmaan Tuulamaati. Yes, nu ilmaan Sikkoommannoo. Yes, nu ilmaan Oromooti. Tokko taanee diina keenya of keessaa ba'a. Hin bubuqqa'e addaan hin ba'a. Oromoo bakki irraa kaanii fagoo. Addaan nu qoomuu hin danda'u. Ilmaan Baalee nu jedhan afaan Baalee jedhan. Ilmaan Booranaa jedhan afaan Booranaa jedhan. Kuni afaan muummicha ministeera Itoophiyaa keessaa bahe. Uf duuba deebi'aa yaadadhaa laalaa. Waggaa jaan dabran uummanni keenya Wallaggaa yookaan ammoo uummanni keenya lixa Oromiyaa waan inni keessa ta'e gubatu diroonii tumamuu manni qotee bulaa keenyaa ibiddaan gubachuun seenaa yeroo gabaabaa keessatti argina. Kun lolli guddaan Oromiyaa irraa ka'e. Ilmaan Oromoo duuba deebisuuf, ilmaan Oromoo haala adda addaatiin gabrummaa keessa seensisuu irraa ka'e. Kun yaadatamuu qaba. Kun jala sararamee dubbatamuu qaba. Kana immoo ofirraa dhaabuuf tokkummaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila gaafillee qaba. Ani masjiida yoo isinii guute jannata seentan jedhin guutu. Amma Jawaar yoo jiru jannata seenuu barbaadde jedhu barbaadu jedhu. Kanaafuu Jawaar Mohaammed jannata sana. Amin jettani. Akkasii wali qabnee irratti jannata isa waliin qabu. Yoo asii baanu milkii dhaabaa. Warra bijaaratu waa dubbachiisu, warra bijaaratu waa jechisiisu. Jawaar diddaa gabrummaa uummata Oromooti akkasuma akkasii miti. Kitaabni humbar rakkoo ta'e, qooqaa ta'e waan nuti keessa jiru. Jawaar wajjin waliigaluu mirga qabda. Garuu immoo ajjeechaa fi saamichaa fi hidhaa fi buqqiinsa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruun mirga tokkollee diduudhaaf hin qabdan. Kana beektanii? Akkasuma akkasii miti. Jawaar waliin dhuunfaadhaan waliigaluuf mirga guutuu qabdan. Garuu wantoota inni jechaa jiru yeroo ammaa kana keessatti saamichi Oromoo irraa dhaabbatu, saamichi uummata Itoophiyaa irraa dhaabbatu, sabaa sabummoota irraa dhaabbatu, ajjeechaan haa dhaabbatu, kijibni haa dhaabbatu, soomni haa dhaabbatu. Kana jechaa jira. Kana rabbiitu kana jechuudha. Kana bira dhaabbatu, of bira dhaabbatu. Jawaar bira dhaabbatu, of bira dhaabbatu. Naggada mataa isaatti miti kan oofaa jiru. Bilisa baasaa sabaati, diddaa gabrummaati. Wanni inni dubbachaa jiru. Kanaaf sagalee uummata hin qabneef sagalee haa ta'u. Bargaazaan isaa hedduun nuuf himaa ture.
ajjecha deemaa Itoophiyaa keessatti mormii deemaa jiru garuu sagalee hanga ju'aa dila argaa amata jajjabeessanii kun deemaa ture yoo moreen dhufne akkanatti dhugaa walitti rabbi keessa jaallatudha. Rabbi uummatee isaa fayyaa baay'ee isin as walitti qabamtan osoo duraan osoo gargar biyyattii keessatti kan miidhaginaa uummanni biyya keenya nagaa bombee nagaa garuu dhiyaatamuuf namni kun akka jadda akka jira. Akka booltan. It's good to be back home. Huh? Kuma lama fi jaha biyya kan dhufe gadi Paris. Amerika kuma lama fi shan summer August keessa dhufe. I think February 2006 biyya kan dhufe Minneapolis. Walda dargaggoo jaarraa kaane takkuma takka osoo jennu osoo wal qarro osoo wal qarro san booda Oromoo Faristitti ceene saniinis uummata keenya wajjin mari'anne miidiyaa OMN dhaabne qilleensa Oromiyaa bilisoomsine san booda ammas waluma qaraa walis gorsaa walis aarsaa qabsoo qeerroo sochoosuudhaan warra baankii qabatee waggoota 50 diriirfatee nu carachuudhaaf deemu mootummaan shimbirroodhaa miti wacaafaadhaan hin buutu irra jiru amata afur keessatti wacaafaadhaan lafaan geenye jechuudha. Iccitiin keenya maali? Kitaabni gaabbu iccituma kana saaxila. Kunis maali? Uummanni keenya uummata haqa qabu. Waan isin irraa dhaladheefi miti. Ummata qeesaa irratti roorrifame, qeesaa irratti salphifame, qeesaa irratti saamame, qeesaa irratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaade waan ta'eef dhugaa ummata keenyaa kana qabannee haala qabatamaa ummata keenyaa, haala qabatamaa mooraa diinaa, haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan nuu qabu kami jechuun qabsootti seenee jechuudha. Iccitii miti ifumatti ta'e uummata keenya sochoofne tokkummaan gurmeessine tarsiimuudhaan masa qabne rabbis gargaarsifanne bakka yaadne san gahuu dandeenya gaafa sanatti jechuudha. Now kitaaba kana keessatti wanni kaayamee kutaan gama duraa seenaa dhaloota hiyyaa fakkaatus seenaa dhaloota ilmaan Oromoodhaati. Nuti qabsootti kan seenne kitaaba dubbifneeti miti. Nuti qabsootti kan seenne ololaan kafaafamneeti miti. Waan cunqursaa fi gabrummaa roorrootti dhaladhee jechuudha. Lummugatti yeroo guddadhutti roorrootti dhaladheeti qabsoo keessa guddadhe qabsaa'ota fakkeenya godhadhe tuffii jibba Oromoo irra ga'u kana saba keenya irra ga'u kana qabsoo akaakayyuu kiyyatutti seenee abbaa kiyyatti dabre ilmaan kiyya dhaaluu qaban jechuudhaan kanin gara qorannoo kanaatti akkan seenu kana taasise dabballeen dhufee manatti waan na barsiise miti. Gabrummaas qabsoo ittiin dhaladhee jechuudha. Aanaa kee guddaa hedduu qabu gaafa qabsoo keessa teetichi baay'ateef kurreen buqqisuun hojjechaa turan miti. Miliyoona 50 ta'aniiti warra shaniitiin dhiitaman
waggaa 50 deemanii bika tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it. Eh? Gaafasis beekumsaan rabbi naa kenneefi kan hin barnootaan gabbifadhe kan hin gorsa keessaniitiin bal'ifadhe isin abdaddee uummata kana abdaddee itti deeme takkaan hanqaan isine takka anillee wayin takkaa isin qaaneessere hidhaay isinin loluu hin danda'a isinin mormuu hin danda'a na mormuu dandeessa isin aarsuu hin danda'a na aarsuu dandeessa takkaa garuu isin kasaarsee hin beeku wallaahi isin kasaarsee hin beeku namni dhagaa yaada tokko kan isin ittiin dhufu hirribaa ka'ee ittiin hin dhufu akka Ameerikaana keessaa qabadhee hin dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda isin dhufu mormii falmii yaada gorsa keessanii gabbinee hojiitti seenaa jechuudha. Iccitiin kitaaba kana keessa waan biraatiin miti. Maaliif kitaaba kana barreesse? Tokko manni hormata aadaa seenaa boonsaa qabu. Garuu oral society waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaa torraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba kanaa shanii ol baati. Isin faarsuu ni bar dhugaadha. Baadiyyaarraa kaanee dhiitamaa, dhiibamaa, qabsoo seenne, dhiibamne, Somaalee seenne, bishaan san qaxxaamurre, Yamaniin goone, Saawudiin goone, Xaaliyaaniin goone, Kaanadaa dhufne, Ameerikaa dhufne. Isaan loomu joorni. Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati beekama. Seenaa qabsoodhaati. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu yaadaati. Lammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan murannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kana immoo ka Oromoodhaaf fedhii qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis dagatu barbaada. Akkuma agartan beekayaan hin ga'e ammas bilisummaa dhugaa ka gammadaan mirgi isaa kabajamu ka Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu ka sabaaf sablammii wajjin wal qixa ta'ee ittiin jiraatu guutuutti hin galmoo'in bakka hin geenye. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jiru immoo sirna abbaa lafaa kan namaaf laftinis namaaf lafti Oromoottis qabeenya alagaa taasisan jala jiru jechuudha. Waggaa 50 keessatti hin shubbu suutaa soo deemne waggaa deemu yoo gatattaranne kufnee lafatti dhabne daaraa dhaqqabne kaane waggaa 50 keessatti jijjiirama gurguddaadha fidne jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa kaase, afran qolloo irraa kaase, sochii baalee irraa kaase, sochii lixa Oromiyaa irraa kaase, sochii machaa Oromiyaa irraa kaase, hanga qabsoo qeerrootitti wanti keessa barra wallaa qabdi. Ittillee mul'ooyne qabsoo saboota addunyaa mul'atu hanga takka deemee hanga takka hojii waan jiru.
gufachuun dhiirummaa. Gufatanii lafatti hafuudhaatu harummaa. Waggoonni ijaan dabre kun rakkisaa turan. Ulfaatas Barko sekolah jatuh motor rahan ke kuliah kumar makhluk jadi tikap songgen goda turre sirna kita bitta alagar itu tuh. Kalau aku sedih raha kasih kalsong goda maju sirna kita bittu jalla kenya tertia tuh. Nah, kata kalsong lama untuk godamu tofta jiru gabat, tersibo jiru gabat, kayu jiru orang gabat, kayu romo mirga babi nyumasa kabachiisa jiru eenyummaasaati boonee kabajamee qabee keessaa irratti dalagatee hiyyummaa keessa ba'u saamicharraa dhaabbachuu kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa inni filatee seera fi tumateen Oromiyaa itti bulchu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin bulu kana galmaan ga'uudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara gaafattanii hoggasati. Right? Biyya dheetan, maatis gaafattan, qamaatan, bashannantanii fi amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, kalesa gaafa dartara theory dambaranne Itoophiyaa Oromiyaa fagoo darra laalu hojjannee itti bu'e. Arramu gaafa arrii qabu. Gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabanne hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti gaafa sirna gita bittaa alagaa firraa buufne jallatus doofatus hatus badaa ta'us keenya keessa dhaynatti hojiin akka kaleessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jala nu dhiitu. Gabrummaa Oromiyaa karreetti isa dhiite oofu jala baafnee siree irra baafne siree irraa nu gaffichaamu siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaan jiru. Baankii alagaa irraa fuunee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa yoo rabbi barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti fakkaatu isin du'aa itti godhaa. Kalammata warri marsee taa'u kan isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna ibbararu. Sadaffaa walitti hataayamanii dastbiinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafa miti. Yeroo callisu sodaatee ni rafu. Himmuu ni riba malee. Hoggaa lama sadiif reebnee garuu hin rafne dalagaa turre jechuudha. Hojii hojjechaa turre jechuudha. Qaama keenya madaa'e waan danda'an. Jaarmaa keenya bitaa mirga rukutannee lallaafate deemnee jaarranne. Haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo sanii walgitu baasuu irratti fuulleffannee jechuudha. Sanamma xumurree hojiitti seennee jirre. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo'ee deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemna. Look,
sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni gufti. Our concern, fuulleffannaan keenya is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaatti hojjetame irraan deebi'u. Akka irraan deebinetti sirriitti qorannee jirra, itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayde seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbi itti nu kadhadha. Waliin jirra. Gara fuuldura deemnaa ni milkooyinaa nagaan na bula.